Gaafa lamaanuu fuute la'amma biyaansi anillee walaloomaa wajjin baasuu dhabee jetteetuma xiqqashoo biiftuu miidhamti malee tana wajjin guyyaa walaleessaa oolte biiftuu halkan taabsiisaa bulta. Maach tayaani. Wanti doktor jedhan hundi fudhatamuu qaba gaala. No. Wanti doktor asiriin jedhani doktor biiftuu. Wayye. Haasaa jaarsatti kenne jaarsi dubbii fixeera. Dubbiin dhumeera walumaa gala. Doktor ani dubbadhu waan ta'u hundayyuu gochaan hin godhaa. Asichi lammatan dubbadhu. Dubbiin keessa naa ta'eera gochaan hin godha dhugaa dubbachuuf. Kana jechuun baaseen dubbadhu. Ila dubbii isheen dubbattee dabarte illee jira carraan naa gahuuf hin callise malee. Inni maal ture walaloota abiitti yoo waan of dandeettee deemtu taate yookaan sodaa of keessaa hin qabne taate jaalalaan sodaatamuun sodaachuunis rakkoon qabu normaal no habi. Faayitaan immoo akkuma isiin filannoo san lamaan sii keette takkii walaloo san dhiisu takkii maqaa san jijjiiru. Amma fidee bara amma akkasii miti bara. Bakka ammaa kanatti hin deeba amma kadhumarraa kana dhufa. Naa ta'e wanti doktor jedhe naa ta'e wanti doktor jedhe guutuun deebii naa ta'e hogguu jettu. Bakka isaan lamaan walirratti darrabi inni siin jedhe santu sii ta'e yaani. Kamara islaamati miti ati. Kan dubbii gochaan hin fixan jedhe malee naa ta'e hin jenne doktor jedheera dubbii gochaan hin fixan jedhe. Gochaan walirratti isin darrabee isin mul'isa masaanuu isin godhee jechuun isaati akkasirra walaloo isaallee isallee. Inni si dhiisuun barbaadu mati jaalata. Innaa kana dhiisuun barbaadne waan dhiisuu qaba kaa. Aartii Oromootitti gufuu ta'aa jirta bar biiftuu ati gaafas. Aartii Oromoo isiif inni wal faarsiteef aartiin Oromoo hin guddatu hin dhiifamu. Aartii Oromoo nama biraa waliin hojjechuu danda'a dandeettii ofiitiin akka duraatti kophaa ofii hojjechuu danda'a. Dirqama isii faarsee yookaan isii wal faarsaniiti miti aartiin Oromoo kan guddatu. Ho'imee biiftuu nama wal jaalate lamaan walitti buuse rabbi nan godhini. Ati yoo dogoggoruu baadhee tana dura abbaan giddii sirba keessa si buuse miti sirba arsii keessa. Dhiifama lammuu. Mana hidhaa kaadhee dubbataa turre itti naakaa. Ati gaafa abbaa giddii wajjin sirbitu kan inni sitti dhiise. Arada kamitti dhiisuu didda harka sirraa qabaayu. Doktor abbaa giddii qofaa miti aartistii biraa waliinuu kilipii bareeda hojjennee qabnutu jira. Sunis booda gadhiifame itti mee jira. Kun amma aartistii san dhagai kaannoo tokko miti. Ani yoo akkasitti ilaalle kiyyatu irra caalaa dhugaa dubban. Garuu an hojii kana in hojjedha malee akka isaanitti waliin faarsine biqiltuu koo qorataa koo akkasiin sun hin jiru nu bira. Maaliif gootiin qaabaa bira deemtanii? Abbaan giddii miira keessa galee haadha ufeen siin jedhaan turre. Eega qaamaan wal bira deemtan isin bar wallaahi dhugaa dubbachuuf. Qaamummaa jalan jira. Ishii no jechuun jedhee jira haadha useen jechuus akka isaa kana wal jalaa fuudhaniiti miidiyaa irratti inuma hin fedhu asli. Haadha Useen takkaan jirre abbaan giddii maqaa sitti moggaasee haadha Useen siin hin jenne wallaahi dhugaa dabar. Doktora Siliin dubbii ajaa'ibaa fi dadhiba. Eega haadha Useen dabar. Amma gaafsan qorataan hinaafuu dhabee osoo hin ta'in waan nama aartii ta'een waan aartii saba kanaa jaalatuuf saba ofii kana waan jaalatuuf uf gadhooge obsee callisee bira tare jechuudha. Hinaafuu dhabee miti. Atillee akkasuma obsuu qabda. Dhowwee doktor dhugaa dubbachuuf dhowweera natti himtee turte hin fudhanne maatii keetiif gaarii miti siifis gaarii miti anaafis gaarii miti biyyaafis gaarii miti itti mul'atiin keessatti mul'atiin jedhe itti meera. Tole naan jettee mudhatti keessumatti hin argean hin mul'anne jetti ilaala. Isa beeksisni sirbi abbaa giddii gadhiifamu sirba keessa jirtaa jennaan lakki hin jiru. Gaafa sirbisuun gadi. Namni 700 buna gubdanii. Wallaahi dhuguma bar. Amma dhugaa dubbachuun biqiltuu wajjin kana gochuun wal bira hin jiru halaala jira waan ta'eef tokkoof tokko ta'uu qaba. Mustahil ani inuma atum ila.
Suni kiyya guyyaa sadhaa beechuun dadhabne haga an deemeetiin isaa wajjin kilippii hojjedhu ni jirta. Dheengadda lesitti mee ture guyyaa dheengadda. Yeroo dhiyoo keessa dhageeka yeroo dhiyoo Useen eenyu sirraa argate haadha Useen akkamti taate ati? Yeroo dheengadda kilippii haaraa san illee hojjennu sitti mee okkee rakkoo hin qabu naan jettu. Amma dammoo anatu hin fedhu san ati feetee dhiistemi ana immoo hin fedhu dhala ati wal faarsituu fi dhala si faarsitu hin fedhu. Si ta'a dhiista moo dhiistu? Amma ansin cinii naati na dhunga jechuudha bara. Ansin waraanaati na hooqe jechuudha bara akkas jechuun. Dhugaa dubbachuuf. Ansin waraanaati na hooqe jechuudha. Maali boontaa kun doktor? Hin ta'u bara. Anaanaa ta'ee reeyoo sii ta'uu baate malee. Ilaa. Gabrummaa jala jira. Ani koo isaa kaayee jira bari ani amma fakkeenyaa fi sababa haati xiyya dur maalaan itti beektan. Gammachuu namaaf sababa ta'uu yoo dadhabdee gadda namaaf sababa akka hin taane jettee na gorsitii ture. Nama gammachiisuu yoo dadhabdee gadda namaaf sababa hin ta'in jette. Ani amma jara lammaa gidduu seenee bultiin jaraaleen akka diigamtu yookiin jaalaltii jara gidduu dhalattee yookiin uumamtee jirtu kun akka addaan bittinnooftu hin barbaadu. Ammoo dubbiin haala itti deemamaa jirtu kanaan jarjara kanaa yoo taate wal'isuu dhufa. Yoo danda'e qorataan suutaan na amansiisu. Yoo Esuma welcome. Yoo ammoo hin taane ani filannoo isaa kaa'ee waan taateefi rakkoon qaba. Nu beellama bakka manguddoo itti siifannaa hirriba malee wal bulchinu. Amma doktori isin asitti dubbattu amma ganaa keessaa naannoo lama dhugaa dubbachuu. Homaa rakkoo qabu waa si jeefti miti bilbilu maal sitti nyachuutti. Jedhi amma dadhabda hirrafti. Sodaatiin kan isa hin jara maarre. Nu beellama guyyaa walitti deebina.